Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun jira jirtu hordoftoota chaanaala Tamuu bagana kaataatiin sa'aatii kana isin jira. Anis nagaa kooti chaanaala kee subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Akkasuma commentii barreessaa gaafis yoo qabaattan gaafadhaa. Na jajjabeessaa isin jira. Wantoota baay'ee asirratti isin fidee isin barsiisa waan beekurraa waa ofii irraa baradhee irraa fi akkasuma muuxannoo irraa qaburraa waa hedduu isin barsiisa waan ta'eef like, subscribe, share gochuun comment gochuun na jajjabeessaa isin jedha. Asumaan gara dhimma dhufeetti isin dabarsa isin jedha. Dhimma dhufeetti yoo isin dabarsu atillee kateettee na dhageeffattu, ka karaa deemaa na dhageeffattu, akkasuma ka hojii madaamii hojjetaa na dhageeffattuu fi kana ilaaltu foddaa chaanaala kiyyaarraa kana ilaaltu hundinuu dhageeffadhaa isin jedha. Wanti kun waan anaafis isiniifis ta'u jedhee abdii qaba inshallah. Karoora qaba mata dureen karoora qaba jetti. Karoora qaba herumuu hin fedhu, karoora qaba fudhuu hin fedhu, hanga karoora keessan galmaan gahutti jedha mata dureen isaa jechuudha. Karoora qaba yoo jennee yookiin ani herumuu hin fedhu jedhu obbooleessa obbooleetii guyyaan deettee eegaan jirtu. Sitti as deemaarti malee sirraa achi deemaa hin jirtu. Maaliif yoo jette guyyaa duutii dhuftu hin beektu. Karoorra immoo jiruu duniyaati galmi hin gahu abadi. Ima dalanna ima xaarra abbootii keenyarraa fi akaakayyuu keenyarraa asitti nu geette waan ta'eef kanaafiyyuu karoora qaba jettee heeruma hin didin. Karoora qaba jettee fuudha dhiisin waan siidhaaman kana jechuudha. Maaliif keessaa kun nuti warri shamarranii umuriin teenya gabaabduudha. Yeroo gabaabduu keessatti of dadhabna. Kanaaf umurii yeroo jirtuun yeroo humni jirtuun yoo bultii dhaabanne irra bareeda. Karoorri mataa dhuunfaatti galmaan geenya kajen karoorsine argineerra. Itti yaadne illee argineerra. Galmaan hin geenye karaa ittiin galmaan geettu obboleessa obboleetti fuudhaa fi heeruma bultii ijaaradhu. Bultii gaafa ijaaratte alaa gara manaatitti galta. Mana gara alaatitti gadi hin baatu beeki. Alaa gara manaatitti galta. Ila kana ta'eefu karoorri kan kee akka karoora keetiitii ta'ee gaafa bultii ijaarrattes karoora kan kee wanti si daangessu hin jiru. Maaliif walii galtan sirii nama lama taatanii utubaa taatanii wal utubtanii ittiin bakka tokko geettan bakka yaaddassan geettan. Maaliif muni tokkochi ofitti hin boba'u. Yoo ammoo lama ta'e hin boba'a. Muni tokko ofi aara malee hin boba'u. Kanaafiyyuu ani neerumu karoora qaba jette dogongorteerta. Sababni isaatis jiruun duniyaa tun isin gabaabduu waan taateef galma hin geettu. Ima daladdaa, ima karoora qabdaa, ji'a kanarraan kaanii buusoo hojjettu guyyaa sitti lakkoofte. Gaafa hoo mana dhaabattee bultii ijaarattee jette walitti sii qabamte. Bitaan sirraa baatuuf ta mirgaan sirraa baatu walitti sii deebiti jechuudha. Si jalaa hin facaatu. Kanaafiyyuu irra caaltuun bultii ijaarrachuudha. Obboleeyyan kiyya bultii ijaaradha. Nafsiyaan teessan illee osoo gad dhaabatte waa hedduurraa gad dhaabattan. Yoo fakkeenyaaf ka dhiira 2-3 qaasi kan taate gaafa bultii ijaarrattanii abbaa manaa ijaarratte qabaa godhattan waan abbaa manaa keessan sanitti yaaddan yookiin waan mana fuuldura keessanitti yaaddan malee yaada biraa isin keessa hin dhufu jechuudha. Kanaafiyyuu bultii ijaaradhaa karoora qaba jettanii bultii teessan dhaabachuu hin dhiisinaatiin jira warra shamarranii. Akkasuma warri dhiiraatis karoora qaba jettee fuudha hin dhiisin. Maaliif kakatee kennu kakatee guddisa jechi Oromoo. Akkasuma hin hiyyoomadha yookiin hiyyummaa sodaadha wanti nu karoora qaba jennee fuudhaa fi heerumarraa of dhoowwinu miti. Haatiin fi abbaan keenya qabeenya guddaa qabaatanii yookiin asiin nunganii sadarkaa kanarraa nuganii hin jiran. Waanuma qaban irratti galata rabbii ofii galfatanii asiin nugan. Kanaafiyyuu atis obboleetti heerumi. Umurii kan kee ofirra dabarsin. Obboleessaatillee umurii kan kee ofirra dabarsin fuudhi. Rizqii rabbi sii kenna. Waan rabbi si nyaachise nyaatta. Waan rabbi siif kenne nyaatta. Ammas jiraadhu rabbiitiin jiraataa waan ta'eef hin dagatin. Of hin dagatin. Rabbii fayyaa sii kennee jedhee fayyaa si dhoggachuu danda'a. Gaafa san yaa sheenaati. Osoo gaafa dardarrummaa kiyyaa, osoo gaafa fayyaa qabu san bultii ijaaradhee ilmoo godhadhe jetta. Wanti takka darbite asin deemtu. Kaleen darbite hadha hin taatu. Boruun dhuftu boru hadha hin taatu. Kanaafiyyuu hin dogongorana obboleeyyan kiyya. Shamarranis dhiirris bultii keessan ijaaradhaa mana keessan qabadhaa. Kabilaashatti nama biraa tokko wajjin nama uumaa siin
faayidaa siin qabne wajjin bilbilaan haasofte yeroo kan kee gubdu kaardii kan kee baastee nama tokko wajjin haasofte yeroo kan kee ofirraa gubduun tajaalatte kasi jaalatu filadhu heeru. Ayoo abbaan iyyate ormi iyya namaaf baha. Maaliif qabeenya hadha hojjetaaru qabeenya hadha argataaru osoo guyyaan keenya nutti dhufte osoo duuti nutti dhufte addunyaa kanarraa ka deemnu taate dhiifnee deemne ittiin hin yaadatamu hin dagatamu. Garuu gaafa bultii ijaarannee ilmoo arganne ilma ebaluuti intala ebaluuti intala haadha ebaluuti ilma abbaa ebaluuti jedhanii ittiin nu waaman. Kanaaf akka haatiniif abbaan keenya nu argatanii bakka nu buusanii ebaluu jedhanii ittiin nu waamaaran nus akkas ta'uu qabna. Fakkeenya haadhaaf abbaa keenyaa ta'uu qabaan. Qabeenyi hin lufti hoomacha bahaaraati. Waan dhufuuf jennee yeroo keenya gubuu karoora qaba jettanii yeroo keessa ofirraan gubinaa heerumaa isiniin jedha warra shamarraniitis fuudhaa isiniin jedha warra dhiiraatis rizqii rabbi isinii kenna. Maaliif warra bishaan yoo dhugdanii alhamdulillah itti jettan baay'ee itti honni jedha. Maaliif yoo jettan maaf kana nuuf kaa'atte jechuu dandeettan. Viidiyoo wayii ilaalee hedduu isaa boo'e hedduu isaa garama nyaate. Garuu viidiyoo san Facebook irraa gadi buusee gara chaanaala kiyyaattis fiduu hin barbaanne. Sababni isaatis chaanaala kiyya ganaa haaraa waan ta'eef viidiyoo tokko ammoo kanama asirratti fiduun baay'ee ulfaataadha. Maaliif abbaa keenya nama guddaa nama umurii waggaa 50 wayii yookiin nama 60 wayiiti. Maal godhanii listiroo argan jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti namni viidiyoo argitanii jirtan. Wallaahi kiyyaa ilmaan qabachuu dadhabe. Aga viidiyoon sun daqiiqaa 26 sun dhumu calqaba irraa kaasee ga xumuraa wajjin boo'e. Sababni isaa hoo maal? Ijoollee qabaannaan ilmoo qabaannaan zarii qabaannaan zarii tiisan guddifadha zarii tiisan bakkaan gahadha jedhee. Nu hoo ani hoo ati hoo ka dhaabattu ka teettu ka karaa deemtu ka waan namaa haasoftu maal itti yaadaarra? Maal itti yaaduuf karoora qaba jenne ilma moo intala? Kanaaf yoo obbooleetti bultii dhaabadhu fuudhi gassi dhaabdi malee sin buqqiftu. Karoorri kan kee walitti sii qabdi malee sin bittinneessitu. Ta'alatti baaftu manaatti sii galti. Tasa'aatii ala dabarsitu mana galtee hara baafatta. Maaliif nu hundinuu yeroo amma keessa jiru kanatti hara baafataa hin jiru. Halkan callee dhahaa bulla yookiin callee guuraa bulla yaadaan. Fookii ijaara makiinaa bita miti. Rabbi eege fayyaa nuu kenne alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u waaqana uumira galanni haa ga'u jennee taqamnu irratti gad sabannee gad dhaabannee bultii teenya haa ijaarannu siin jedha obboleeyyan kiyya ka afaan kiyya dhageettan bineessa ka karoora qabna jettanii karooraa yeroo keessa ofirraa fuutan mata kiyya irraa yoo kaase maaliif amma ofii kiyyaa of laalee of arge jechuudha. Haa ta'u garuu eege ofii kiyyaa of arge isinillee akka an of arge kan akka of argitan isinii hawwa. Akkanatti dhagame kan akka isinitti dhagamu isinii hawwa. Kanaafiyyuu obboleetti karoora qabda jettee yeroo kan kee hin gubin yeroo kan kee hin daangisin duniyaa dalan walitti dhufaan jirtu walitti qabamaa hin jirtu waan ta'eef bultii ijaarannee abbaa manaa keenya wajjin haadha manaa keenya wajjin ilmaan argannee ilmaan guddifannee humna teenya taqamnu san dhala keenya irratti dabarsinee gaafa ammoo guyyaan keenya nurraa dhufe nutti dhufe asirraa yoo deemne waan gaariidha ittiin nu yaadatama ittiin yaadan. Birrii kuma feete haga feete miliyaara feete yoo qabaatte gaafa guyyaa si dhufte deemte miliyaarri kan kee miliyoonni kan kee hin dhumata. Gaafa dhumatte wanti ati ittiin yaadamtu yookiin wanti aaliin keetis firri keetis namni keetis itti si yaadatu hin jiru maalan waan dhufaati hin dorgogorin an karoora qaba jettee yeroo ofirraa hin gubin heerumii fuudhi isiniin jedheera. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa chaanaala kee subscribe like share gochuu hin dagatina. Aga viidiyoo biraatiin walitti dhufuutti amaanillah.